Viidiyoon akkaataa ilkee teessan itti addeeffattan isiniif hima irratti irra guddaan keessan komentii jalatti ilkee nama dhiidu dawaan isii maalii jettanii gaafattanii jirtan. Viidiyoo har'aan tanaa keessatti ilkaan nama dhiidu maaliin namatti dhufti dawaan isii hoo maalii waan jedhu ilaalla. Viidiyoo tana laayikii godhuun eegala hiriyaa keessan kan ilkeen dhiiduuf immoo sheer godhaa jechuudha. San dura YouTube kiyya kan asitti argitan kana seenaa subscribe godhaa. Viidiyoolee achi keessa jirtu naaf laalaa naaf oowwisaan isin jedha. Ilkaan nama dhiidu maaltu namatti fida? Takkaffaa qulqullina afaan keenyaa sirriitti eeggachuu dhabu. Kunis ilkaan keenya ergachuu dhiisuudha jechuudha. Lammaffaa gingivitis dhukkuba yeroo ilkaan keenya ergachuu dhiifne namatti dhufuudha jechuudha. Sadaffaa hir'ina vaayitaamin C fi vaayitaamin K. Afuraffaa ilkaan keenya yeroo rigannu humnaan rigachuu yookaan burushnii itti rigannu san jajjabaa ta'uu sababoota kanaan ilkaan keenya dhiibuu danda'a jechuudha. So akkamitti dawaa mana keessatti qopheeffannee if yaaduu dandeenya. Erga ilkaan keessan rigattanii takkaffaa irratti bishaan soogidaatiin afaan keessan lulluqachuu. Kunis soogidda maankaa shaayii lama bishaan oowwistanii keessatti godhanii ilkaan keessan sakandii 30 itti lulluqatanii irraa tufuu. Lammaffaa zayitii kokonat maankaa nyaataa takka afaan keessan daqiiqaa 10 hanga 15 itti lulluqachuu eegas booda irraa tufuu. Sadaffaa ilkaan keessan yeroo rigattan humnaan osoo hin taane suuta rigachuu burushaas lallaafaa fayyadamu. Afuraffaa haayidroojiin paroksaayidii bitatanii afaan keessan ittiin lulluqachuu guyyaatti yogguu lama. Vaayitaamin C baay'inaan fudhachuu. Vaayitaamin C burtukaanaa fi strooberii faadharraa arganna. So akkana gootanii ilkaan keessan kan dhiibu mana keessatti if yaaduu ni dandeessan jechuudha. Garuu yoo ilkoon teessan isin dhiiteetti yoo isin dhukkube daddaftanii karaa kilinika Dr. Ayyaan Deentaan Kilinik dheetanii if ilaaluu qabdanii jechuudha. Gaafii qabdan komentii jalatti gaafadhaa. Chaanaalaa kanaas sooloo godhaan jechuudha. Viidiyoon akkaataa ilkee teessan itti addeeffattan isiniif hima irratti irra guddaan keessan komentii jalatti ilkee nama dhiidu dawaan isii maalii jettanii gaafattanii jirtan. Viidiyoo har'aan tanaa keessatti ilkaan nama dhiidu maaliin namatti dhufti dawaan isii hoo maalii waan jedhu ilaalla. Viidiyoo tana laayikii godhuun eegala hiriyaa keessan kan ilkeen dhiiduuf immoo sheer godhaa jechuudha. San dura YouTube kiyya kan asitti argitan kana seenaa subscribe godhaa. Viidiyoolee achi keessa jirtu naaf laalaa naaf oowwisaan isin jedha. Ilkaan nama dhiidu maaltu namatti fida? Takkaffaa qulqullina afaan keenyaa sirriitti eeggachuu dhabu. Kunis ilkaan keenya ergachuu dhiisuudha jechuudha. Lammaffaa gingivitis dhukkuba yeroo ilkaan keenya ergachuu dhiifne namatti dhufuudha jechuudha. Sadaffaa hir'ina vaayitaamin C fi vaayitaamin K. Afuraffaa ilkaan keenya yeroo rigannu humnaan rigachuu yookaan burushnii itti rigannu san jajjabaa ta'uu sababoota kanaan ilkaan keenya dhiibuu danda'a jechuudha. So akkamitti dawaa mana keessatti qopheeffannee if yaaduu dandeenya. Erga ilkaan keessan rigattanii takkaffaa irratti bishaan soogidaatiin afaan keessan lulluqachuu. Kunis soogidda maankaa shaayii lama bishaan oowwistanii keessatti godhanii ilkaan keessan sakandii 30 itti lulluqatanii irraa tufuu. Lammaffaa zayitii kokonat maankaa nyaataa takka afaan keessan daqiiqaa 10 hanga 15 itti lulluqachuu eegas booda irraa tufuu. Sadaffaa ilkaan keessan yeroo rigattan humnaan osoo hin taane suuta rigachuu burushaas lallaafaa fayyadamu. Afuraffaa haayidroojiin paroksaayidii bitatanii afaan keessan ittiin lulluqachuu guyyaatti yogguu lama. Vaayitaamin C baay'inaan fudhachuu. Vaayitaamin C burtukaanaa fi strooberii faadharraa arganna. So akkana gootanii ilkaan keessan kan dhiibu mana keessatti if yaaduu ni dandeessan jechuudha. Garuu yoo ilkoon teessan isin dhiiteetti yoo isin dhukkube daddaftanii karaa kilinika Dr. Ayyaan Deentaan Kilinik dheetanii if ilaaluu qabdanii jechuudha. Gaafii qabdan komentii jalatti gaafadhaa. Chaanaalaa kanaas sooloo godhaan jechuudha. Ilkee nama dhiidu dawaan isii maalii jettanii gaafattanii jirtan. Viidiyoo har'aan tanaa keessatti ilkaan nama dhiidu maaliin namatti dhufti dawaan isii hoo maalii waan jedhu ilaalla. Viidiyoo tana laayikii godhuun eegala
hiriyaa keessan kan ilkeen dhiiduuf immoo share godhaa jechuudha. San dura YouTube kiyya kan asitti argitan kana seenaa subscribe godhaa. Viidiyoolee achi keessa jirtu naaf laalaa, naaf uwwisaan isin jedha. Ilkaan nama dhiidu maaltu namatti fida? Takkaffaa qulqullina afaan keenyaa sirriitti eeggachuu dhabuu. Kunis ilkaan keenya ergachuu dhiisuudha jechuudha. Lammaffaa gingivitis dhukkuba yeroo ilkaan keenya ergachuu dhiifne namatti dhufuudha jechuudha. Sadaffaa hir'ina vaayitaamin C fi vaayitaamin K. Afuraffaa ilkaan keenya yeroo rigannu humnaan rigachuu yookaan burushnii itti rigannu san jajjabaa ta'uu. Sababoota kanaan ilkaan keenya dhiibuu danda'a jechuudha. So akkamitti dawaa mana keessatti qopheeffannee if yaaduu dandeenya. Erga ilkaan keessan rigattanii takkaffaa irratti bishaan soogidaatiin afaan keessan lulluqachuu. Kunis soogidda maankaa shaayii lama bishaan oowwistanii keessatti godhanii ilkaan keessan sakandii 30 itti lulluqatanii irraa tufuu. Lammaffaa zayitii kokonat maankaa nyaataa takka afaan keessan daqiiqaa 10 hanga 15 itti lulluqachuu eegas booda irraa tufuu. Sadaffaa ilkaan keessan yeroo rigattan humnaan osoo hin taane soota rigachuu burushaas lallaafaa fayyadamu. Afuraffaa haayidroojiin paroksaayidii bitatanii afaan keessan jettee lulluqachuu guyyaatti yogguu lama. Vaayitaamin C baay'inaan fudhachuu. Vaayitaamin C burtukaanaa fi istirooberii fa'aadharraa arganna. So akkana gootanii ilkaan keessan kan dhiibu mana keessatti if yaaduu ni dandeessan jechuudha. Garuu yoo eegoon teessan isin dhiiteetti yoo isin dhukkube daddaftanii haraa kilinika Dr. Ayyaan Deentaan Kilinik dheetanii if ilaaluu qabdanii jechuudha. Gaafii qabdan komentii jalatti gaafadhaa. Chaanaalaa kanaas follow godhaa.